Ashamar kafuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota chaayinaalii keenya Orosat biyya keenyatti pilaanetii teknooloojii haara'uuf hojjechaa jira ogeessa ICT Abdiisaa Baanchaa. Abdiisaa Baanchaa turtii BBC waliin godheen maal dubbate? Godina Arsii Lixaanaan Saambootti kan dhalate dargaggoo Abdiisaa Baanchaa Jaarraa Yuunivarsiitii Haramaayaa irraa ogummaa teknooloojii odeeffannoo fi quunnamtiin ICT'n eebbifame. Bara 2006 erga dhaabbata oroic.com hundeesse hojiiwwan teknooloojiidhaan wal qabatan hedduu hojjechaa ture. Dargaggoon Abdiisaan hojiilee gama kanaan hojjechaa turee fi waan gara fuulduraatti milkeessuuf hojjechaa jiru irratti BBC waliin turtii taasiseera. Erga dhaabbata teknooloojii kana hundeessee gama teknooloojiitiin waan hawaasaa fi biyya fayyadan irratti fuulleffadhee hojjechaa ture jedha. Hojiiwwan akka dhuunfaattis ta'ee gareedhaan hojjanne hedduudha. Isaan keessaa tokko dhimma guddina afaan Oromooti. Yeroo ammaa kana afaan Oromoo afaan Facebook, Google, Telegram, Instagram akka ta'uuf hojiilee hedduu hojjanne. Hojii kana gareedhaan hayyoota biyya keessaa fala jiran wajjin kan hojjannedha jedha. Bara 2016 dhaabbanni Facebook afaanota gurguddoo addunyaa hedduudhaan tajaajila kennuu calqabu. Akkuma dhageenyen guddummaa afaan keenya agarsiisu weebsaayitii afaan Oromoo akka banamu goone. Lammaffaan dhaabbaticharraa akka afaan hojiitti akka eeyyama argatu gochuudha jedha. Dhaabbanni Facebook afaan Oromootiin erga eeyyameen booda jechoota Facebook fayyadamuun gara afaan Oromootti namoota hiikan keessaa tokkodha Abdiisaan. Dhaabbanni isaa oroic.com ammoo hojii kana qindeessuudhaan milkeessuuf tumsuus hima. Oroic bara 2018 akka dhaabbataatti kan hundaa'e sooftiweerii adda addaa ni hojjanna, weebsaayitii dhaabbilee adda addaatiin ni banna, sarvara dhaabbileen dataa itti kuufatanis hojjannee ni dhiyeessina jedha. Yeroo ammaa kana ammoo Google Translation irratti afaan Oromootiin tajaajila akka calqabuu fi jechoota ogeessa afaanii waliin ta'uun hojjechaa jiraachuus hima. Fuulduratti dhaabbata isaanii kana gara Z-Orni-IC Solutionitti guddisuuf dhiyootti sarvarii guddaa akka biyyatti kan calqabaa ta'uu hojii calqabsiisuus akka jiranis himeera. Amma hojiin keenya tajaajiloota teknooloojii addunyaatti jijjiiramtee fi siyaas diinagdee isaanii itti jijjiiran biyya keenyatti hojiirra oolchuudhaan adeemsa bittaa fi gurgurtaa fi dhiyeessii mana gara teknooloojii hojiidhaan deeggarameen hojiirra oolchuuf jirra jedha. Abdiisaan hojiileen tibbana irratti hojjechaa jiruu fi karaa miidiyaa hawaasummaatiin dadammaqsaa jiru dhimma Google Maapsiiti. Google Maapsiin teknooloojii maqaa fi iddoo magaalota akkasumas dhaabbilee adda addaa karaa intarneetiitiin bakka argama isaa ittiin baranidha. Hojiin kun waan lama of keessaa qaba. Inni tokko bakkeewwan Oromiyaa keessa jiran hundi Google Maap irratti akka galmaa'anii fi beekaman gochuudha. Inni lammataa immoo magaalota Google Maap irratti maqaa sirriin taaneen galmaan jijjiiruudha jedha. Maqaa magaalota maqaa isaanii ganamaatiin Google Maap irratti hin galmoofne kanneen akka Asabbee, Tafarii, Naazireet, Dabra Zayitii fi warra kana fakkaatan dhaabbaticha irratti gabaasuun akka jijjiiraman gochuufis hojjechaa jira. Maqoota kana jijjiiruun adeemsa qaba. Namni baay'een maqaan kun dogoggora jedhee dhaabbatichatti gabaasuun gaafata, kanaaf hubannoo uumaa jirra. Yeroo namni hedduun gabaasu dhaabbaticha akka ilaale sirreessuuf gargaara jedha. Iddoowwan haaraa galmeessuuf garuu adeemsa dheeraa akkasii waan hin qabneef namoonni iddoo jireenya isaanii dhaabbilee isaanii Google Maap irratti galmeessu
isaa deemuun faayidaa guddaa akka qabu hima. Amma namni miidiyaa hawaasummaa fayyadamu Finfinnee taaga akka godhan namoota kakaasaa jira. Ammuma namni hedduun maqaa Finfinnee jedhu fayyadaman siistemiin galmeessaa deema. Ammuma namni fayyadamu jechi kun Google irratti deema jedha. Mul'ata gara fuulduraa hojiilee teknooloojii irratti amma hojjechaa jirru cimsuu fi guddisuudhaan gara fuulduraatti giddugala teknooloojii dargaggoonni irraa fayyadaman qabaachuuf akka hojjetu hima Abdiisaan. Galmi kiyya pilaanetii teknooloojii biyya kana keessatti uumuudhaan kuni abjuu kiyya yeroo dheeraatiin karaa dheeraas deemera waan hawwaa ture kana yeroon itti arginu fagoo miti jechuun dubbata. Egaa kabajamtoota daawwattoota chaayinaalii keenya viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhaa bakka nagaa turaa.